inshallah. Bara maqaan kan kee guututti kami maal jedhama? Mutira jirtan. Kan jedhaman bara. Ayyee bahara si haa godhu baharuma sana bahara bishaan bahara guddaadhaa miti waa hunda akkasa si haa laaffisu birriis jaalalaas waa hunda. Tole maatiin ati keessaa dhufte kiristaana moo islaam? Maatiin an keessaa dhufe ani urii yoggaa 17 gara kiristaanummaa deeme arrabbeetti yoggaa 20 muslima maatiin ko muslima. Yaa salaam. Maaltu gamana si fideeti? Maaltu garagartee gooftaa jedhanii isa qucciisan? Ani maatiin ko gaafa dura wannidha ummata warra kiristaanaa kana bira nageessanii achi barataa ture. Barumsa laatinii kana achi barataa ture achumaan hin qabadhe. San booda waliin galee gara muslimummaa dhufuudhaaf fedhii na keessa dhufe jechuudha. Alhamdulillah. So anga waan sillaasee jedhamu kun abbaa ilma afur qulqulluu sadeen kanaatu takka waaqa tokko waliin jedhan kun sii galtee afur amalee namaan galtu jedhani. Maal jechuun abbaan qaama tokko ilmi qaama tokko afur. Waan adda addaa kana bidanii tokko waliin goona jedhan dirqetti. Nagalee jira waan Alhamdulillah. Ati gartee bal'aadha nama waa takka hin beekne maayyimi nama waa takka quban qabne fiddanii waa takka hin beekne jedhan Yesuus irraa fasii jedhan gana si arrabsuun mala waa hedduu gana siin jedhanii kana hundarratti obsuun kee dirqama keettaa saniif inshallah gara shahaadaa deemna shahaadaa jechuun dhuga bahuu gartee dhugoomsu ummata irratti rabbiin tokko malee hin jiru Muhammad ergama Yesuus ergamaadha allaqe guyyaa jireenya kana boodaas du'a boodaas hin jirti jedhanitu amanuudha gara shahaadaa deemna in beeytaami shahaadaa akkatti nama qabsiifna. Rakkoon qabu nin qabadha. Inshallah tole harka kee ol qabi tokkicha quba tokkicha gara waaqaa gara samiidha inshallah. Ashhadu alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أني رقام بها ربي تكو ملائكة هك أنقبر مهنجر محمديس غربيتشا إساتي في إرجما إسا كان تمراتو إسا برد لبك يان دغومسي عربك يان دبدين جرا عيسى يوكين يسوس كريستوس ربي اسمتي ilma rabbi ismiti ilma Maariyaam garbicha rabbii fi ergamaa rabbii kan saba Israa'el duwwaaf ergame ta'uu isaa baradhee laphee kiyyaan dhugoomsee aaboo waaqummaas akka hin qabne arraba kiyyaan dubbadheen jira guyyaan xumuraa ni dhufa jeenaan amana ibiddaa fi jannaninis ni jira jeenaan amana islaamummaa tanarratti yaa rabbi na jiraachisi irratti na ajjeesi irratti na kaasi guyyaa boru jannataan na qananiisi Allahu akbar
Baharako baga rabbi si gammachis hanqanuma galanni rabbi faata'u oromo rasin jijjirre araba singone amara singone gartee sanuma duranis oromoodha arras keenya islaamummaa walitti qabanne galanni rabbi faata'u baga gara islaamummaa rabbi subhanahu wa ta'ala si kanne waa hedduu sin jedhan jabeeffadhu yoo hin baranne wangeelaan si rukkutaniituma Iyesuus si fayyisa Iyesuus si jaalata hin jaaladha jedhin Iyesuus ofiifu waaqayyo waaqessa Yesuus wajjin waaqayyo waaqessina Nabi Muhammad wajjin waaqayyo waaqessina Musaa fi Abrahaam wajjin baga gara islaamummaa dhufte maasha Allah maqaan kan kee baharaadha Bahruddin sifaatoo tole Amin amin amin. Okay. Bahruddin irraa inshallah bahara diin tole ka burqaa waa hunda inshallah Bahruddin inshallah rabbi si alaafisu abdii faloo godhiiti garee itti baratanitti hin barata yoon baratin Bahruddin keenya yoon baratin rakkisaadha gartee nama deemuutu gartee olii gannamaan deema arruma gartee islaamummaa hunda barachuu hin dandeessu arruma mana barumsaa seenee namni barumsaan xumuru suuta guyyaarraa galee mindaa'u guyyaarraa dalaydee guyyaa ji'atti see kafalan arruma see kafalanii ji'a guutuu nu dalagin jedhan walii galee suutatti akkasii rabbiin jiru bareedduu si haa jiraachisu baga gara islaamummaa bareedduu tanaan Yesuus hin ganne beeki Yesuus ergama isaati jettee amantee Yesuus hin yoo gante islaama ta'uu hin dandeessu kanaaf baga gartee ilma namaa waaqessurra gara waaqayyoo ilmi namaa waaqessu waliin dhufte baga Yesuus wajjin waaqayyoo arganne baga Abrahaam wajjin baga Nabi Muhammad wajjin arganne jiruu bareedduu nu jiraadhu hin badin lakkoofsa keetis keessaan na ergi abdiifis faloo godhi abdii dubbadha assalaamu alaykum Okay. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورين ودريتر مالتاتا انما قلتني يعني منينا جمان جرو ما قلت اجو مالتاتا خير ان شاء الله هيا جزاكم الله خيرا استاذ ابو مهندس الليل فادا بلسكين بحرا بقربين اسلام ما سيكني اسلام ما ربين رتس يا الحمد لله فنعم المولى ارغما تعالى كنت يا المنما دغه وانغاري dukanattin jaamini kottu baafadhu gargari jedhe borajan kotta baafadha kakumo fa fi harawa islaamummaa fi pente amanti tamtu dhuga amanti tamtu dara isa kamtu dhuga isa kamtu dara biyya lafarratti edda baafadhu kanuman sin jedha ya pente ya orthodoxi akana lallab kanuma wani lallabni yu sakan akana wallahi ya ijolle wari moderator maal matata rabbi sirtaata nama galcha adara keessan manina jamaan jiru isinis copy link godha jamaa manni jaraafis jamaan jiru natti fakkaata wallahu aalam godha jira jaraafille jamaan jiru ta'u noolu milena sadi galcha billah alaykum nu dhaqqaba kana nu dhaqqaba akkas bilesa keenya rabbiin tabaata sifa kennu ragasiya jabeessu jabadu sin jannati waan islaamummaadhaan wal qabatu gallakkistaa eegasi Gadi lakkisan islaamummaan naaf jireenya ganaa islaamummaa keessaa hin deemu islaamummaan karaa jireenyaati waan taateef irratti jabaadhee irratti barumsa baradhee hordofuun qaban jedha. Okay, jechuun kana dura viidiyoolee TikTok irratti gallakkistu waan islaamummaadhaan wal qabatudha? Islaamummaan waliin qabatu malee viidiyoon gahee. Video isaa laallee minaamin jechaa jiranii faniin jedhee bara adda baasiif. Musliimummaa irratti viidiyoo takka dalageen ture garuu. Duraanuu muslima minaamin waan jedhanii koomentii barreessaa jiraniif adda baasiif uummataaf. Raayyaa amma galgala yeroo darbee raayyaa wayii irratti